Itiyoophiyaan tattaaffii weerara vaayirasii koronaa yaachisaa ta'e ittisuuf taasisaa jirtu cimsiteetti fufteetti. Vaayirasicha ofirraa ittisuudhaa fi of eeggannoo taasifamu gamatti lammiilee vaayirasichaaf saaxilamoo ta'an talaallii akka argataniif hojjetamaas jira. Raabsaan talaallii koovid-19 sadarkaa addunyaatti qindeessummaa koovaaksiitiin dhaabbilee fi biyyoota tola ooltota irraa argamu gara biyyaatti galaa jira. Itiyoophiyaan talaallii koovid-19 mootummaa Ingliizii irraa ergameef doozii walakkaa miiliyoonaa kan ta'u altiraazeenikaa jedhamu ministeera fayyaa Dr. Addis walharkaa fuudhinsa taasisaniiru. Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Ingiliiz kan ta'an Alex Kaameruun biyyi isaanii Itiyoophiyaa fi biyyoota guddataa jiran cina dhaabbachuu ishee cimsiteetti fuftiis jedhaniiru. I'm delighted this morning to welcome an additional 500,000 doses of AstraZeneca vaccine from the UK. Deggarsa Mootummaan Ingliizii Itiyoophiyaaf taasisee asitti argamee kennuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhagahama. Deggarsi kun yaalii mootummaan Itiyoophiyaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf taasisaa jiru mootummaan Ingliizii kan tumsu ta'uu kan mul'isudha. Dooziin talaalliif oolu walakkaa miiliyoonaa ta'u kun kan biyyoota gurguddoo torbanii irratti doozii miiliyoona 100 biyyoottan Afrikaa fi Eeshiyaadhaaf kennuuf waadaa galan keessaa isa tokkodha. Talaalliin deggarsa mootummaa Ingliizii irraa argame lammiilee dhukkuba dabalataa qabanii fi vaayirasii koronaatiif saaxilamaa ta'an kan kennamu ta'uu ministeera fayyaa Dr. Addis ibsaniiru. ከዚህም ቀደም እንደሚደረገው በዓለም አቀፍ ጥምረቱ በኮቫክስ በኩል ሀገራት ለተለያዩ ሀገራት በሚያደርጉት ድጋፍ መሰረት የእንግሊዝ መንግስት ከነድሮ አኩማ ታስፈሙቲ ቢዮታ አዱኛቲ ፊ ቅንዴፈማ ኮቫክሲቲን ቢዮታ ገራገራቲ ቡኡረ ደገርሰ ታስፈሙን mootummaan Ingliizii guyyaa har'aa mootummaa Itoophiyaati fi talaallii koovid-19 AstraZeneca doozii 500tti siquu arjoomeera. Deggarsa kanas kan fayyadamnu kana duraa kutaa hawaasaa marsaa duraa fudhatanii talaallii marsaa lammaffaa eeggachaa jiraniif akka argataniif itti fayyadamna. Haga ammatti lammiilee miiliyoona 2.3 talaallii koovid-19 akka argatan kan ibsan Dr. Talaalli amma deggarsaan argame lammiilee marsaa jalqabaa talaallii fudhataniif kan kennamuu fi lammiilee yeroo jalqabaatiif talaallii fudhataniif kennuuf sochii taasifamaa jiraachuu siman. መጀመሪያ ዶዝ ከወሰዱት በተጨማሪ ምንም ላልወሰዱ የተረከብናቸውን ተጨማሪ ክትባቶች በአገር አቀፍ ደረጃ በስፋት እንዲሰጥ የማድረግ ስራ ተጀምሯል። lammiilee talaallii marsaa jalqabaa fudhatanii alatti lammiilee homaa hin fudhanne akka biyyaalessaatti akka argataniif taasifamaa jira. Magaalaa Finfinneettis namoota umuriin isaanii waggaa 35 ol ta'an buufata fayyaa dhaqanii fudhachuu danda'u. Namoota waggaa 35 ol ta'anii alatti namoonni dhukkuba dabalataa qabanii fi umuriin isaanii 18 ol ta'e magaalaa Finfinneettis ta'e naannoleetti fudhachuu ni danda'u. Naannoleef hojii raabsaa irra jirra waan ta'eef dhuma torban kanaatti talaallicha kennuu ni eegalla. Dabalataan sababa hojii isaaniitti kutaalee hawaasaa adda ba'an keessumaayyuu qaamolee hawaasa tajaajilaniif talaallicha akka fudhatan akkuma ibsine ammas talaallicha akka fudhataniif ni taasifna. Lakkoobsi lammiilee vaayirasii koronaatiin qabamanii fi lubbuun isaanii darbu dabalaa jiraachuu Dr. himanii lammiileen yeroo kamuu caala ofii fi maatii isaanii akka eeganiif hubachiisaniiru.